ammallee umriin waa dheeressu nagaa mana hidhaatillee nuuf haa baasu. Amma yaada kiyyatti isinii seenaa ilmaan Oromoo qaqqaalii jirraa jirtanii. Qurxummii fi galaanni wal horaa jira. Kuni waan dhumate amma wanni isin barbaachisu waraanas qofaa miti. Waraana qofaan galma gahuu hin dandeessu. Leenjii waraanaa qofaan bakka barbaanne gahuu hin dandeenyu. Sinii galaami tokko diinagdee nu barbaachisa. Si galaami waa'ee waraanaa marrootti dhiisa. Marroon marii sabaati. Hin bilisoomsa Oromiyaa jedhee waadaa seenee ka'e. Oromoo ati guddaa ta'uuf beeyta. Saba kabajamaa ta'uuf beeyta. Nama yoo xiqqidhaan ka'ee tokkummatti seenee qabsoo gaggeesse waan hinjifattu akka hinjifattuuf beeyta. Namni Oromoo taatee ofitti amantu ofitti hin saalfatin. Waan gootitti hin saalfatin. Hin injifanna jennee kaanee jirra hin injifanna waadaadha bakka. Dhumate. Kanarratti ammoo waa'ee waraana leenjisu, waa'ee waraana qopheessu kana naaf dhiisaa jedhe marroo. Atis hojii kee hojjedhu. Misoomaa fi diinagdeedhaan tumsa waraana kanaa godhaa jirta. Ija keessantu argaa bara. Waan biraa itti dhiisa waraana biraa amma booda ijoolleen keenya qeerroof qerreen gara qabsootitti seenanii qabsoo isaanii itti fufan dhiisi. Ergaa isinii dabarsuu barbaada. Abiyyi Ahmad qabadhee dhufee waa'ee Abiyyi Ahmad irratti waan ijootu jira. Waan ijoo san isinii himuu barbaada. Dursamee waan kana uummata Oromootii darbee amma booda ijoollee leenjisuu, ijoollee waraana qabu, Oromoo waraana qabu sun dhiisa. Oromoon har'a waraana gahaa qaba. Garuu waraanni kun akka inni galma isaa gahee bakka barbaade gahuudhaaf tokkummaa fi tumsi keessan barbaachisaadha. Hundi keessanuu namni Oromoodha jettu bilisummaa Oromoo barbaaddu jaalala Jawaar Mohaammed qabdu guyyaa takkallee taatu Jawaar Mohaammed nu dubbatee jira jettanii abdii irra qabdan guyyaa takkallee taatu Baqqalaan nuuf jecha hidhamee warri jettan guyyaa takkallee taatu duuti Hacaaluu Hundeessaa du'a Oromooti warri jettan kiisii keessitti waan qusate. Kiisiin tee birriin ati Jawaariin tumsan goone birriin ati Baqqalaaf tumsan goone du'a Hacaaluu irratti kiisii keetitti birriin teessuun shamtee baddi malee bu'aas hin buuftu. An kana jala sararee sitti maa. Birriin teessuni shamtee baddi malee bu'aa takkasii hin buuftu. Dhugaa sitti maa. Jarri kuni isiniif jecha mana hidhaa jiran. Jara mana hidhaatii baasuudhaaf ammoo warra qilleensa keessa jiru warra bosona seenisan tumsuun dirqama kennaa jechuudha. Amma ajandaa kiyyattaa seenuu haasaa kana isiniif haasaa hin dhufne Oromoon har'a waa maraajuu nu beekaa ergaa tiyya gabaabduu takka dabarfadha. Waan namni marti akka ashoofaatitti ilaalaa jiru tokko isinii dabarsuu dhufe. Abiyyi Ahmad waan har'aan waan addaa tokko nan mul'atee dhufe. Wanti addaa natti mul'ate sun maali yoo jettan muudama maayii kana godhamaa jiru. Abiyyiin Ahmad gidduu kana osoo paarlaamaan biyyattii fulbaana 24dha manni maree bakka bu'oota paarlaamaan biyyaa jechuudha. Ka mootummaa haarawaa uumuudhaaf deeman jechuudha bilchiginnaan hinjifanne jedhanii filannoo dheengaddaa irratti waan akkasii haasa'aa turanii amma ammoo fulbaanni 24 sun dhufuudhaaf deema. Osoo fulbaanni 24 sun hin dhufin Abiyyiin maaliif waan akkanaa godhaa jira ka jedhu waan tokko na dhagayamee dhufe sababa kana liivii dhufe haasaa biraa isin haasa'uuf miti. Haasaa biraa yeroo hin qabu har'a isin haasa'uuf miti. Maaliif waan kana Oromootti himuuf dhufe? Tokko Oromiyaa irraa kaanume. Oromiyaan dheengadda caffee filate caffee sanirratti muudama kenname namoota tokko tokko ka aangoo sanirra jiru gara federaalaa si geessina maal jedhanii ka aangoo irraa kakkaasanii siin jira. Shimallis deebisee bifa haarawaa mootummaa naannoo Oromiyaa deebi'ee fidame itti aansuudhaan ammoo gara Finfinneetti ol dabranii kantiibaa magaalaa Finfinnee godhuudhaan lammaffaa Adaanech Abeebee muudanii itti aansuudhaan namoota tokko tokko paartilee Abiyyi waliin dorgoman akka Abiyyiin filannoo kana godhe jedhuuf paartii Abiyyi bira dhaabatan akka Izeemaa Baalaadaraas Aabeen Maarree jaroota kana keessaa namoota tokko tokkoof aangoo kennanii ati hojjataa biiroo kana ta'e balu akkas ta'ii maaliif filannoon waliin hirmaatee jira waan jedhuuf itti kennan. Saniif hin komatin ija siyaasaati yoo laaltan namni Abiyyi waliin filannoo godhe paartilee siyaasaa san keessaa kuni muudaman argata. Anama Finfinnee irratti balu muudame miti. Oromiyaa UN bulchaa jiraa fi Oromoon maalti ilaaluu sinirra jira malee bakka bu'aan Izeemaa Gimboo Sabaattiin Finfinnee biiroo maalii keessa muudame jettanii yoo isin kana hoffaa safartan kun waan bu'aan qabne haasaa akkanarraa leen haasa'ina. Bilchaataa ta'uutu sinirra jira uummanni keenya warri siyaasa ooftan diqqoo isii haa bilchaan dhume siyaasa keenyaan gara duraatti itti adeemu. Maal laaluu isinirra jiraata isin gurbaa Izeemaa bakka bu'eetiin Gimboo Sabaatti Finfinnee irra shuumamee miti Abiyyiin Ahmad ilma Oromooti xaqalaa ministeeridha maal isinii godhaa jira. Yoo Abiyyi achi koosuu dandeesse nama inni fidee achi kaa'u Izeemaa haa ta'u Baalaadaraas haa ta'u Aabeen haa ta'u bakka fedhee fidee nama achi inni kaa'e mormuu dandeessa. Bakka Abiyyiin Ahmad achi jirutti waajjira biiroo maalii keessa kaa'eedhaaf isin warri kanaaf iyyitan ani waan isinitti dhagaamine. Eenyutu si jala dhaga? Eenyuun gaafattee eenyuun deebisi yaa deebisuuf waan akkasii goofta. Ani amma waan akkasii irratti hin barreeftu. Xiyyeeffannaan kiyya gubbaadha. Gubbarraa rakkoon bade. Gubbaa eega gadi bade jalaa ol hin tolu jedhan. Maal taatan isin?
Abiyyi Ahmad irraa eega gadi dhufte wanni isin jala kanaa nama inni achi kaa'e irratti lala suni Oromiyaa bakka bu'ee gimboo sabaattiin achiin akkas ta'e kana dhiisaa jarana bilchaadhaa isin guyyarraa siyaasa hordoftan guyyarraa poolitikaa dalaydan maafiin bilchaanne siyaasni keessan alaabaa uffatee dhiisee alaabaa lummuxii ufitti maree wajjin gangalatee qilee seenee ani barreeffama sammaa isin barreesse aganyoo tashaagar har'a mootummaa naannoo Amaaraallee mootummaa dhaabe aganyoo tashaagar achirraa kaasan yoo Oromiyaa irra fidanii aganyoo tashaagar muudan maal godhuu dandeessan Oromoon amma kanatti amantanii isin yoo Abiyyiin Ahmad aganyoo tashaagar mootummaa naannoo Oromiyaati jedhee muude nuti feesbuukaan poostii goonee ol utaalchifnee gad utaalchifnee wanni dhufu hin jiru warra Oromoo kanan beeytanii osoo bu'aa buusuu dandeenye Daani'eel Kibriit waa goona nuti namni akka isaa amantii Itoophiyaa guutuu ummata musliimaa walitti dabalatee ummata Itoophiyaa keessa jiru diqqeesse hin jiru namni akka Daani'eel Kibriit irratti ummanni Itoophiyaa tokkummaadhaan ka'ee dimtsachiin samal jedhee irratti dubbate hin jiru bu'aa argattanii kanaafuu deebiin Daani'eel Kibriituyyuu uummata akka isin hin goone yoo Abiyyiin Ahmad dubbii isa dhumaa isinitti malala osoo ajandaa kiyya waa'ee Abiyyiititti hin tarin Abiyyiin Ahmad aganyoo tashaagir mootummaa naannoo Amaaraa irraa kaasee meerra yoo inni fidee bakka Shimallis Abdiisaa fuute wallahi wanni isin fiddan takka hin jiru yoo poostii footoo qofa gootaniin alatti hin sobee dhugaan jirtu tana ufiitti hin qalladinaa isin siyaasa beeyna ittan umrii keessan guutuu siyaasa fixxan waa'een siyaasaa isin hin galu aganyoo tashaagir fidee bakka Shimallis Abdiisaa osoo buuse namni ol ka'ee Abiyyitti fincilu hin jiru namni maaliif fiddee kana nurra keetta jedhee gaafii Abiyyi gaafachuu danda'u hin jiru Itoophiyaadhaa jiran isaan namni Itoophiyummatti amane akkamitti mormitaati Shimallis Abdiisaa dhufee mootummaa naannoo Amaaraa ta'uu dandeettii qaba barar sababiin isaa Itoophiyaa waan jedhutu dhufe waan Itoophiyaa jedhu kanatti eegate amante aganyoo tashaagir mormuu hin dandeessu Oromiyaa irratti Shimallis Abdiisaa dhufee naannoo Amaaraa irratti yoo muudame ummanni Amaaraa mormuu hin danda'u maaliif jaalatanii osoo hin taane Abiyyiin afaan qawweetiin ummata ukkaamsee bulchaa jira eenyutu filate nama tokko camee nama filattan naa hima tokkochuma isaa filattanii achi kaattan akkamitti akkanumaan post waan isin hin fayyadne ummatatti post hin godhina miidiyaan Oromoo hin jira rakkoo jiru hin beeyna amma nuti paartiin Izeemaa fakkeenya gurbaa isin amma muudame jettanii alaabaa lummuxii itti martanii poostii gootan san maaliif muudee beeytanii warra Abiyyiidhaa sagalee ta'ee akka Abiyyiin kun filannoo godhu bira dhaabate keessaa isa tokko Izeemaan paartilee aaben baalaadaraasiin fakkeenya ajennu jarri kuni aangoo argachuun dirqama maaliif Abiyyi waliin dorgo barreessa aangoon arganne akkuma itti summanni kenna si yaaddan bicha wallahi na dhiba filannoo sobaasan keessatti warra hirmaate Abiyyi waliin waan tokko godheedha kanaaf aangoo argatan kana ittiin gaddina amma isa dhumaa irratti wanni ani isiniin jedhee ajandaa kiyyattaruu barbaadu aganyoo tashaagir har'a aangoo irraa kaasanii jiran yoo barbaachisanii isaan Oromiyaa irra fidanii muudan wallahi caffee Oromiyaa keessaa nam tokko quba kana ol baasee aganyoo tashaagir maan irratti muudan namni jedhu hin jiru gaafa namni akkasii jiraate an surree jalaan ol baasee asiin baafadhala argite garaan qurxii si haa beeku Oromoo garaan xilaata abbaati jedhan garaan qurxiin bahin gaafa ati aganyoo tashaagir Abiyyiin Oromiyaa irratti caffee irratti fuudhee mootummaa naannoo Oromiyaa godhee isin caffeen Oromiyaa halka ol baasee Abiyyi morme an surree kana asiin baasee asiin baafadhala akka shaamisii baafadhutti agarte akkanatti surreetti asiin baasa isin akkamitti Abiyyi Ahmad waan fedhe godhaa jira eenyumaanuun mari'atu abbaa fedhe kaasa abbaa fedhe muuda abbaa fedhe jijjiira akkamitti callisanii hin jiru wanni akkasii namni mormateetiniidhaan osoo nama takkacha gandarratti kaa'uu dandeessanii bara Oromoo waa poostii godhuu rakkoon qabu kanaafuu waan nu fayyadu haa dubbannu waan bu'aa nu qabu haa dubbannu amma maaliif kana mara isinii kakkaasee Oromoo takka takka jira miskiinni rabbii haga amma garaan qurxiin beekin haga Abiyyiin Ahmad achi jiru akkuma isiniin jedhe caffee Oromiyaa irratti aganyoo tashaagir fidee yoo namni inni muude mormuun hin danda'amu isin jaa jira isinitti himee jira tokko kana liqimsa kabira waan dhufeef isinitti himaan haasaa baay'ee illee haasa'uu guyyaa biraa waliin deebinaa dadhabee jira iriftii hin qabu dhugaa rabbiititti amma wanni kana maal isinitti himuu dhufe wanna namni isinitti himuu dhufe tokko maali maaliif akkana godha Abiyyiin Oromiyaa irratti muudama haarawaa kenne itti aansee Finfinnee irratti muudama haarawaa kenne xumure itti aansee har'a naannoo Amaaraatitti muudama haarawaa kenne xumure naannolee hafanitti filannoon xumuramaa jira maaliif akkana godha beeytanii sababa isaa mootummaa haarawaa dhaabataa jira akkuma jedheen dhageeffadhaa ijoolleen biltiginnaa warri mataan dhagaa sumayyaa dhageeffadhu yaa intala baliida halkan takkattiin sila likkii si galchaasi dhageeffadhaa isintti maan maaliif akkana godhaa jira Abiyyiin maaliif akkana godhaa jira sababiin inni akkana godhaa jiruuf mootummaa haarawaa dhaabataa jira akka isaatitti nama isaa ta'u qofa lafa qabsiifataa jira
warra onneen isaa itti amanee waan fedhe yoo ta'e na dura wareegama kafalan jedhu aangoo itti kennaa jira. Na dura badan warra jedhu muudaa jira. Nama ofii bakka buufataa jira bakka maratti. Nuti cal'isneetumaanii achiin ebalu kaasan achiin ebalu muudan achiin ebalu kaasan achiin ebalu guutan nama kana keessaa nama takka filannee hin qabnu. Inni mootummaa ijaarataa jira akkuma jedhe. Mootummaa inni ijaaratu kana cal'istanii teettanii yoo laaltan warri inni muude kuni jecha inni jedhe waan takka kan faalleessine beeytani. Nama sabaa hojjetu muudaa jira isinii fakkaatani. Jaradha. Abiyyiin ka godhaa jiru nama isaa ta'u ijaarataa jira. Gandarraa kaasee haga federaalaatitti nama isaa bakka buufataa jira. Nama inni bakka buusu kana anqolaa qollee haa kotaa konnee akka goommana qotanitti qonnee kararraa qabnu isin jechuu dhufe. Agartanii waggaa 5 isaatiif nama isaa ta'u nama itti amanu nama waan takka isan ganne nama lubbuu baasee isaa kafaluu bakka buufataa jira. Oromiyaa irrattis naannoo Amaaraatittis magaalaa Finfinneetittis gandarrattis aanaa irrattis federaala irrattis wanni abiyyiin godhaa jiru kana exactly. Ati ammoo hafarsu ageenyoon achii ka'e shimallees achii ka'e ebaluun bakka buusan ebaloo achiin ol bahee ebaloo achiin gabbu'e maal isin mootummaa inni ijaaraa jiru akkamitti diinaa irra dalaguun nurra jira. Inni ijaaraa jira keessaatitti Awurooppaa har'a nama 7 arge dhageettanii sa'aatii 72 keessatti warroota human right UN jedhamu kana namni 7 sa'aatii 72 keessatti akka Itoophiyaa gadhiisee naa bahu biyya kiyya keessaa jedhee ajaja dabarsee jira jechuudha. Nama diqqishuma isaa mormu nama waan abiyyiin jedhe malee faallaa dubbatu bakka fedhee dhufee samii gadi bu'ee dachee ol bahee narraa deemii qofa inni. Kanaaf Oromoo nullee waan inni deemuuf beeynee jirra. Waadaa seennee kaanee jirra. Amma nama inni ijaaru ka inni gandarra shuumu ka inni godinarra shuumu haga federaalaatiitti deemnee waan inni godhaa jiru kana bittinneessuudhaaf qabsoon ijoollee bosona jiraniif tumsuu nu qabnu dirqama keeti. Nama fedhe abiyyiin muudee nama fedhe kaasee hin haasa'inaa waa'ee kana. Waan si barbaachisu dubbadhu. Waraana adda bilisummaa Oromootiif qarqaarsa gaafadhu. Tokkummaa waami yaa ummata Oromoo rabbii keessanii jedhaatan maqaa. Warri biyya keessa jiru warri gara naannoo jiru qabaman guyyarraa namni guuramee hidhamaa jira. Bilisummaa guyyaa har'aa guyyaa kaleessa maatii isii mana isiin keessatti uffata dalaydu guuranii ukkaamsan. Hagana muluu mirgi kee cabe walumaa galatti wannan isiniin jechuu dhufe. Ganaa gaafa federaalaa Daani'eel Kibriit dabalatee warroon namni isin agartan kana nama 1000tu gaafa federaala irratti mootummaa fulbaana 24 dhaaban Biraanuu Naggaa dabalatee warra abiyyiidhaaf wanni jedhe kuni gana aangoo jajjaba kanneen kennuudhaaf deema. Isin ammoo shoxee jala iyyitan gana gugurdaa warra akka Izeemaa warra akka Maarree warra akka Andargaachoo Tsiggee kunniin gana aangoo ajaa'iba argachuudhaaf deemanii. Isin ammoo waan bu'aa isin hin qabne dalaginaa isin jechuu dhufean Oromoo xiyyeeffannaan keessan maali? Akkam goonee ijoollee leenjisanii 1000 leenjii kana akka isaan hidhannoo gahaa godhatan irratti haa dalaynu nuti. Yeroo nurraan gubinaa jiran Abiyyi Ahmad mootummaa ijaarataa jira. Wanti asiin gadhaabaa asiin buqqisuun nurra jira. Yoo tana godhuu baatte callisteetu matam Abiyyiin achi jijjiiru yoo poosti goote maal dalagaa jirtaati? Maal gochuu jirta? Siyaasan beeyna jedha. Hayyuun Oromoo kanarratti uummata keenya waamuun sinirra jira. Warri biyya keessa jiru marroodhaaf har'a marroon har'a eenyumaa oluu caaleetti argame. Nu dhiisi Abiyyi Ahmad caalee argame waraanni adda bilisummaa Oromoo. Nuyi biyya ambaa keessa teennee oduu kijiba of nu dhiisiti. Warri har'a waraanni adda bilisummaa Oromoo jaalmarroo dirribaa nu mara caalee argame. Abiyyi Ahmad caalee argame. Waraana dheengadda eebbifame. Zoonii kibbaa keessatti mee waraanuma san bichaadhaa tumsa hagoon. Ijoollee teenna kutaa marallee injaa jirtu tidhiisaati. Mee kama Gujii Boorana san humna isaa guutuu waan inni barbaadu guunneefi Abiyyi Ahmad jala hagoor. Mee akka inni itti nama isaa dhaabate ilaalta. Guyyaa takkatti magaalaa inni keessatti bututtuu fi kaayee hunda keessaa yaafnee Finfinneetti itti galchinaa jechuudha. Kanarra dalaguun nurra jira. Ati cal'isteetumaan ebaluun shaaran ebaluun shuuman ebaluun shaaran haasaa kanaan burjaajaa jirtan. Ansitti malaal guyyaa fulbaana 24 Biraanuu Naggaa aangoo ajaa'ibaa argachuudhaaf ta'a. Hayyuun ana duubatti agartan kuni qaallitti dararamaa jira. Jijjiirama isaatiin Biraanuu Naggaa Itoophiyaatti gale. Baqqalaa Garbaa mana hidhaatti dararamaa jira. Ijoolleen Oromoo 1000 dhumaa jirti. Qeerroo 5000 gabbarree jijjiirama dhufinne har'a Izeemaan federaala keessa seenee aangoo barbaachisu argatee fataa jedhee luka saqqalee ciisuudhaaf ta'e. Isin ammoo waan didiqqoo kana inni mootummaa isaa dhaabataa jira. Yaa Oromoo ani dhaamsi ansii dabarsuu dhufe har'a tana amma booda haasaa akkanaa nurraa dhaabaa. Abbaa fedhan shaaranii abbaa fedhan muudanii Abiyyiin Ahmad namni muude
hin muudama. Namni inni ka'e hin kaafama. Saniin gara kaanitti sii miti kan nama muuduu danda'u. Siin mari'ateetiin abiyyiin kan nama muudu. Harka itti kenniteetiin abiyyiin kan nama muudu. Waraqaa barreessee ebaluu mootummaa naannoo kanaati ebalu kantiibaadha ebalu itti aanaadha ebalu ganda kana haa bulchu ebalu biiroo kana haa bulchu ebalu barreessa abiyyiin barreessee cak godhee itti kenna. Maqaa qofa dubbisuudha yaa uummata aadaa isin hin muudamne nama tokko Shimallis ittiin kennu nam takka Adaanechi muuduu hin dandeettu naannoo Amaaraa keessattis naannoon Amaaraa hin da'uum hin jiru yubar. Siyaasa kennaaf cal'isaa jirra malee naannoo Amaaraa hin yoonni jedhamu hin jiru. Badee jira sun. Agawoon lafa fudhate qimaanti kophatti bahe naannoo Amaaraa waan jiramu agarre. Magaalaa isaanii Bahar Dar maalii Gondar jechuun waamuudha malee hin jiru naannoon Amaaraa Oromiyaa illee akka godhuu deemaa jira. Kanaaf woboon hin ayyamu. Marroon hin ayyamu. Nuti waan nurraa barbaachisu haa goonuudha. Tanuma isinitti himuu dhufee ajandaa keessan dhiiftanii ajandaa hambaa dhuufina. Haa bilchaannu jedhama. Har'a ammoo maaltu maal birrii bichaa nu barbaachisa boleessoo birrii bichaa nu barbaachisa waraana maalii kaleessa isinitti mi'a. Tagaraaf bitamte moo ta sabaattu caalaa isiniin jee warra sabaattu caalaa har'as. An dhugaa isinitti hima information waraana adda bilisummaa Oromoo yoo baruu barbaadan nama leenjisanii akkaataa itti leenjisan dhabantu jira baay'ina ummataa irraa. Baay'ina ummataa irraa jechuun ummanni ijoolleen adada mootummaan kun hidhaguuruun baqattee waraanas saabattee leenjisuu dadhabaa jiranii isiniin jedha. Kanarratti Oromoon maal eega? Oromoon diyaaspooraa maaliif jirtan? Kanarratti walaa waamnu nuti. Miidiyaan Oromoo nama biyyiin shaaree kaasu ajandaan godhatina. Inni mootummaa isaa ijaarataa jira isaatitti diktaatara nama waan abiyyiin jedhe fudhatu nama abiyyiin ajjeesaa jedhe ajjeesu nama abiyyiin saamaa jedhe saamu ka diqqo mallee gaafiin qabanne koottu maali garas garam fiiguudha. Agartee ebalu yaa dhaqee akkas godhi maaliif akkas godhaa warraan gaafanne muudaa jira jechuudha. Fakkeenya Ahmad yaa dhaqiitiniin ebaluun ajjeesi fiigee ajjeesu haadha isaa ajjeesi jedheeni abbaa isaa ajjeesi jedheeni obboleessa isaa ajjeesi jedheeni ummata akkanaa muudachuutti jira jechuu kiyya Abiyyiin Ahmad. Isin ammoo akka ofii keessanii harka baastaniitiin nama filtanii Abiyyiin Ahmad gaafii keessan dhaga'ee nama isin hin jaalanne bakka san kaasuu yeroo keessan maa gubdan. Aktiivistoonni Oromoo yeroo keessan maa gubdan. Hayyoonni Oromoo yeroo keessan maa gubdan. Miidiyaan Oromoo yeroo keessan maa gubdan. Oduu bichaa nuu gabaasa. Akka oduutitti gabaasuu dandeessa. Garuu Facebook irratti Oromoo gara qarqaarsa waraana qabatamatti marroo sila marroon kun kana caala maal isinii godha Oromoo. Fuudhee sitti argisiise kulootiin jee laal kunoo Oromoo ani gara kiyyaa godhe taraanteetii siin jee barra. Kaleessa waraanni kennameet qabatamatti yoo si argisiisanillee hin dammaytooti. Hin dammaytanii. Warri har'a komitee jittanii bakka bakkatti Oromoo bakka buutanii wal ijaartan ka'aa tokkummaadhaan ka Jawaar jaalattu ka Kijibaaf Jawaar jaalattu yoo hin ta'in waraana marroon zoonii kibbaatitti leenjise san akka humna keetiitiin tumsa godhuu sirra jira. Akka humna keetiitiin. Sigala Jawaariin yoo jiraate jiraa gadi baasuudhaaf yoo du'e gumaa isaa baasuudhaaf ijoollee san tumsuun dirqama keeti. Sigala lubbuu isaati yoo jiraate jiraa isaa argachuudhaaf yoo inni du'e ammoo warra isa ajjeesirraa gumaa kafalachuudhaaf dirqama namummaattu sirraa eeggamaa sin jaala. Isi warra Jawaariin gane warri woboon tumsine dhugaa isinitti maan. Nama Baqqalaa gane warri woboon tumsine. Nama Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gane namni woboon tumsine. Nama Baqqalaa Garbaa gane warri woboon tumsine. Anatu isinitti maan. Maaliif tumsitan woboo yoo isinin jedhe tokko yoo Abiyyiin Ahmad Jawaar ka ajjeesu taate gumaa kafalachuu dandeessan. Maaliin gumaa kafalatta? Qawwee qofaan gumaa kafalatta. Ciisteetumaan jawwee kiyya akkasitti gumaan dhufu hin jiru. Zabanni boonnee bira kunnee jirra. Amma boo'icharraa waa barannee jirra. Kanaaf yoo lubbuun jiraate ammoo jiraa isaa gadi baafatta. Yoo du'e gumaa nama sii kafalu bakka buufataa jirtaa jechuudha. Si galee Abiyyiin afaan inni takkattiin ittiin sittiin dubbatu afaan rasaasaati. Kanaaf afaan inni sitti dubbatuun deebisuuf hin dirqama keeti jechuudha. Kanaaf warri waraana adda bilisummaan qarqaarre wallaahi xilaata Oromootis xilaata Jawaaris akka Jawaar du'us warra itti yaaddanii itti gammachuu qabdan isiniin jechuu kiyyaa. Maaliifi osoo Jawaariin jaalattanii warra bosona jiru kanaa tumsitanii akka dhiibbaa mootummaa kanarratti godhamee jarri kun hiikaman gootan ture. Bakka birriin teekisii hin baanetti cal'isteetuma ebaluun achii kaasan ebaluun muudan ebaluun achii kaasan ebaluun muudan hima yoo nutti himte maali bu'aan kee? Bu'aan qabdu jechuudha. Kanaaf yaa Oromoo dhaamsaan sii dhaamuu dhume naannoo Amaaraa Abiyyiin har'a muudee irratti
isin amma ajandaa godhachuu barbaadan aganyoo tashaageraan gorraa kaasanii maarree situ muude aganyoo situ kaase situ muude gammadi harka dhayi abadan fingowwomsina gana gaafa fulbaana 24 izeemaan andargaachoo xiggee daani'el kibrit ka jawaariin kenna hidhaa jiru ka baqqalaan hidhaa jiru ka oromoon gadi bahee galuu dadhabe jarri kun laal Itoophiyummaadhaan nutti bashannanuudhaaf guyyaa eeggachaa jiranii jechuudha. Ati ammoo kanuma naa barreessita kanuma poosti goota ebaluu achiin kaasan ebaluu muudan ebaluun akkas godhan. Kanaaf hin burjaajayinaa isiniin jechuu kiyya. Ebaluu muudamee dhiiseen rakkoo keetii miti. Abbaa fedhe yoo abiyyiin muude mormuu hin dandeessu. Mormiteedhaaf deebiin argattu. Haqa jirtu qofa barreessi. Dhalataan kuni bakka akkanaatitti muudame kutaan isaa akkana naama Amaaraati paartii kana bakka bu'a Oromoo beeki alla qallata. Tana qofa nuu ibsi. Dhumate waan biraan hafarsin. Abiyyiin maa ebaluu muudeen jeeyin. Fakkeenya gurbaa Gimboo Sabaatti Biraanuu Naggaasan muudama kennaniif. Finfinnee keessatti waajjira biiroo maalii bakka bu'ee muudame. Amaara Izeemaadha. Adda baastee jirta allaqe. Saniin gara kaanitti maa muudamee eenyutu muudee hin gaafatin waan akkasii. Hin gaafatin yoo san gaafatte ati dhugumatti wallaalaa miskiina gadiiti obboleessoo. Miskiina maaliif muudamee eenyutu muudee maa godhamee Oromiyaa irratti Oromiyaa walli jedhu eessa jira. Habiibii hin jiru bara. Caffees hin qabnu Oromiyaas hin qabnu. Oromiyaan akka jiraattuuf taaggalaa jirra. Oromiyaa jiraachisuudhaaf tattaafachaa jirra. Oromiyaa hambisuudhaaf tattaafachaa jirra. Gurratti isin calawu. Gurri warra gurra duuche. Warra sammuun keessan isin duude sammuu keessan qulqulleessa. Kanaaf nama muudama godhamu keessatti namni kuni Amaara. Kutaan isaa akkana paartii kana bakka bu'a. Tana qofa ibsiitiis. Akkamitti nama akkanaa nurra muudanii Oromiyaa irratti akkamitti Finfinnee qara yoon fudhatteeti. Finfinneen maqaaf lafa Oromiyaati malee kan itti fayyadamaa jiru abbaa birii bara. Hinaasa'ina waan akkana gaafii keessan deebii argachuu yoo barbaaddan warra dhugaadhaan lubbuu fa'a isinii qabsiisee qabsaa jirutti hirmaadhu. Hattan Jawaarii yoo jaalatte jara san tumsuun dirqama keeti. Warra hidhaa jiru yoo jaalatte jara san tumsuun dirqama keeti. Akka hidhaa bayanis yoo bayuu baatanis akka isaan bayanitti dhiibbaa godhuudhaaf dirqama ilmaan Oromoo taaftanis bosona seenuu isinirraa hafe. Oromoon bosona hin seenne ammoo qarqaarsa warra bosona seenee godhuun dirqama keetii isin jechuu kiyya. Tanuma sii hima galatoomii Oromootiif fayyaa ta'ii hin burjaaja'inaa. Jijjiirama amma dhufaa jiru kana ka qeerroof qarreeti. Jawaar Muhammadi warri jijjiirama kana fide tokkochi bu'aa keessaan arganne. Warri jijjiirama kana fide kun mana hidhaa jira, kun ajjeefame, kun baqatee bosona jira. Warri har'a aangoo walii qoodaa jiru Taayyee Danda'a irraa kaasee Biraanuu Naggaa, Andaargaachoo Tsiggee warroonni amma isin maqaan ullaa kootan kuni marti warra badheerraa dhufanidha. Badheerraa ifaajee bilaashaa ijoolleen teenya itti dhumte lafaa argatan. Saniif homaa ittiin fakkaatan jira. Kanaaf muudama abiyyiin godhu dhiisaa hojii keenya ka hojjetaa jirutti haa deebinu. Sinii galaami hojii keenyatti haa deebinu. Hojiin biyya keessaa hojjetamaa jira. Warri alaa maal hojjetaa jirtan? Awurooppaan kallattii maraa warri jirtan maal hojjechaa jirtan? Ameerikaan maal hojjechaa jirtan? Awustiraaliyaan maal hojjechaa jirtan? Ingiliiz maal hojjechaa jirtan? Wal qopheessaa Oromoo. Wal waamaa. Wal gayaa. Walitti dhiyaadhaa. Mari'adhaa. Falli nu baasu maali jedhaa? Cal'istanii tumaan feesbuuk marratti waa poostii gootanii mataa gammaratanii rafina. Waa takka jijjiiramni dhufu hin jiru. Kanaaf ummata Itoophiyaa, ummata Oromoo keessattuu Oromoon ayyaana irreechaa kanarratti dhaamsan isinii dhaamu tokkummaadhaan ka'aa irreecha dhufaa hayyoota keessaniillee sagalee ta'a. Sodaa tokko malee irreechi ka Oromooti. Eenyummaanuu irreecharraa nama dhorguu hin danda'u. Gadi bayaatiniin irreecharratti hirmaadhaa hayyoota keessan isin biraa hidhaman ka qaleessa qabsoo kanarratti jijjiirama gaarii fidan akka yaadattan asumaan ergaa isinii dabarsaa. Irreecha nagaa rabbi isinii haa godhu. Ayyaana taa galatoomaa ganuma isiniin jechuu barbaanna. Osoo guyyaa qabaannee yeroo arganne guyyarraa dhufnee silaa ijoollee bilisiginnaa kan akka mataan jaraa fadadda'u goona. Jaruu yeroo dhiyoottiin fanaddaasifna. Ammaaf ammoo sa'aatii kennaa iyyuu hin qabnu. Haganuma isiniin jechuu barbaada nagaatti naa jedha. Fayyaa ta'a.